Qonni jallisii qamadii kun Shawaa Bahaa keessatti argama. Qonni aanaa Adaamaa ganda Wanjii Kurrooftuutti argamu kuni duraan bakka agadaan itti oomishamu ture. Amma garuu obbo Ilma Maammoo fi qonnaan bultoonni naannoo kanaa kaan waliin ta'anii lafa hektaara 560 ol ta'u kana qamadii facaasanii jiru. Kun ji'a lama kan ji'a lamaa fi torban lama guutee sin jira. Gizma tokko miti silaamaa isaan adda addaanii motorri immoo taraadha namuma dhuguu fi amma faca'uuni duraa duuba jira. Garaan nu kakaasanii too motora kun shan nuu kennanii motora shan gubbaa irratti immoo ba'ootaa hanqateetti immoo kuree sin qabna kuree sana gubbaa irrattis baay'ee faayidaa arganne sana gubbaa irratti immoo kan harkaa qabnu finnee gara mangistiitiin immoo kana hin qabnaayyuu harkaa dhabnee jirra kan dhabne sana immoo faayidaa nu godhii jenneetuma jalaan teenya. Obbo Ilmaan qamadii facaafatanitti akka gammadan oomisha shonkooraa duriirras inni kun akka gatii fooyya'aa isaaniif baasu dubbatan. Obbo Masfin Tashoome hoogganaa waajjira qonnaa Shawaa Bahaati. Godinichatti qonni jallisii qamadii erga jalqabee ganna lammaffaadha jedhu. Bara darbee anoota qabnu 9 irratti hojiin kun hojjetamee jira. Almost hektaara 11 ol marsaa tokkoffaa fi lammaffaatiin facaafamee oomishni isaa sassaabamee galee ture. Bara darbee kaa'u kan muuxannoo gaaris injira hojimaan immoo irraa barachuu qabnu maal faadha waan jedhu sanis isaan sanis sirriitti egaa adda baasnee booda qophii baranaaf qophii bal'aa taasisnee qophii san keessa tokkoffaa paampiiwwan adda addaa qopheessuu fi qonnaan bulaaf raabsuudha. Inni lammaffaan xaa'oo fi sanyii filatama yeroodhaan qopheessuudha. Sadaffaan lafa qopheessuudha. Haala hojii bara kan hojjenne yeroo laallu kilaasteraan oomishne already kilaas akka godina keenyatti barana kilaasteroon guddaa jennu 2500 hektaara isaa xiqqaa jennuun immoo hektaara 20-30 jira garuu irra caalaan isaanii kilaasteroonni keenya 500 600 kana keessa jiru. Kun akkuma agartu barana haga guyyaa irratti jechuudha hektaara 64,410 facaasnee jirra. San keessa ka haamaa geelleen jira amma kalee haamaa turre aanaa Boosata irratti hektaara 400 bal'inni isaa achirratti oomishni ga'ee sassaabamaa ture. Obbo Masfin barana paampii bishaan dhibduu 570 qonnaan bultootaaf kennuu himanii hojiin kun hordoffii waan barbaaduu fi ogeessonni qonnaa araddaa irratti bobba'anii jiraachuu ifoomsan. Obbo Geetuu Gammachuu itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa ganna darbe kana qofa dabaree lamaan lafa hektaara 300 ol irratti qonni jallisii qamadii hojjetameera jedhan. Bara kana immoo baay'ee karoora guddaa gooneeti qabannee hojii kana kan itti seenne lafa hektaara 600 fi 700 kan ta'u marsaa lamaan misoomsine jenneeti karoorsine. Marsaa tokkoffaadhaan lafa hektaara 300 fi 50 haa ta'u qamadiidhaan uffisnaadhaan kan karoorsine osoo seenne kanarraa oomisha miliyoona 15 ta'uun arganna jenneeti kan marsaa tokkoffaa qofaan. Kan marsaa lammaffaa arfaasadhaan deeggarree hektaara waliigalasaa hektaara 600 fi 700 jechuudha kan qabnee hojjechaa jirru. Kan marsaa lammaffaa yeroo ammaa cuufee jira. Kan marsaa tokkoffaa hektaara 300 fi 55 facaasnee yeroo ammaa midhaan isaa haala gaarii irratti kan inni argamu jechuudha. Kunuunsa irratti xiyyeeffannee hojjechaa kan jirru. Akka obbo Geetuutti naannoo Oromiyaatti lafti hektaara miliyoona 4 ol qonna jallisiif mijataadha. Ammaaf garuu rakkoo hanqina maallaqaaf jecha biiroon qonnaa naannoo Oromiyaa hektaara 400 haga hektaara 500 qofaa misoomsuuf itti jira jedhu. Itoophiyaa keessattis qonni jallisii qamadii erga jalqabee ganna 3dha jedha ministeerri qonnaa. Kaayyoon isaas wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi qamadii sharafa guddaan alaa galu hambisuu akka ta'es ni himama. Obbo Abarraa Lammaa Direektara Qunnamtii Uummataa Ministeera Qonnaati. ከ2011 ጀምሮ አፋር ክልል ላይ ተጨመረ። በየአመቱ ቁጥሩ መጨመር ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎች ክልሎችም እየተስፋፋ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። አከስ ጀዶ Obbo Abarraan jalqaba bara 2011 naannoo Affaaritti jalqabe. Sanbooda naannolee kaanittis babal'ataa dhufe. Amma naannoo Oromiyaatti bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Naannoo Amaaraa, Kibbaa fi Sidaamaa, Affaar irrattis hojii irra oolaa jira. Baranas lafa hektaara 400 irraa qamadii kuntaala miliyoona 16 argachuuf itti jirra. Kanaanis haga yoonaa hektaarri 400 fi 39 faca'eera. Naannoo Oromiyaa irraa hektaara 300 fi 55
Naannoo Amaaraatti hektaara 33,000 ol, naannoo Affaaritti immoo hektaara 7,000 olii fi naannoo Sidaamaattis ittuma deemamaa jira. እንዲሁም ሲዳማ ላይም የተወሰነ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። Obbo Barraan naannoo gammoojjitti hojii oomisha qamadii kana abbootiin qabeenyaa akka irratti hirmaatanu mootummaan hojjetaa jira jedhanii ammaaf garuu keessumaa naannoo Oromiyaatti qonnaan bultootaa irratti hojii isaa cimsaa jirra jedhu. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed torban darbe yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti yoo dubbatan Afrikaan midhaan nyaataan of danda'uu fi qonna jallisii jabeeffachuu akka qabdu himanii kanaafis Itoophiyaan hojii kana afoo aansitee hojjetaa jiraachuu dubbatuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.